السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ردفتوتا سالحة إمتي وبجر جرتو كيساني فيما الحمد لله نقافيا كوتي سن اللي بك جرتن تربي نقافيا سن هاتا سيسو إيقا يدو كان موبابا دينزرا يوتوبي را كما أرغيتا نوج أرقين كوني أفريف كود ألاما سفراف كنافي سفراف باميتري لما يتشودا قرچاتي قبا قرچاتين سامالين باني kunillee jechuudha tiraasii egaa kunis akkuma argitanu bifa biraati kalariin kun jechuudha afuriif 12 kunis jaayisa jira sufraaf qircaatii qaba sufraaf qircaatii hojjetame gatii ta'e jennaan adda ba'uu danda'u akkasuma firaashii afuriif tiraasii 12 jechuudha namoonni barbaadanii keessaan na dubbisaan isiniin jedha inshallah firaashiin afurii fi tiraasiin 12 maanchinis waa hunda isaa andanyaatiin hojjetame jechuudha firaashiin afuriif tiraasiin 12 sufraaf qircaatii isaatii wajjiniin birrii 9,400 akkasiin isiniin jedha carqii duwwaadha ngaa namoonni bifa kana barbaadanii jaayisa isaatu jira ilaaw jedha keessaan na dubbisaa WhatsApp yookiin Telegram imoodhaan irra guddaa garuu namoonni WhatsApp qabdan WhatsApp dhumaan na dubbisaan isiniin jedha inshallah akkuma argitan kunis bifa bunni bifa kan biraati kunis afuriif 12 sufraaf qircaatii wajjin jaayisatu jira baay'ee tokko bareeda zarfii jechuun isa jidduu viinaannee fi isa daarii naannee kana adii isaatiin jira carqiin kun adii isaatiin kan ammoo diimaa isaatiin hin hojjedhe maaliif jennaan namoonni adiin xuriin danda'u jettanii haala kana diimaa barbaadan jirtan gatii ta'e jennaan kanaaf haala kanaan hojjetame bifa lama jira carqiidhuma kana ta'ee hodhaa bifa lamaan jira kan adii isaatiin hodhame akkasuma immoo kan qayyibunni akkanatti hodhameetiin jira jechuudha namoonni barbaadanii kanas jaayisatu jira firaashii afuriif tiraasii 12 as bitachuu dandeessuun isiniin jedha inshallah baay'ee tokko bareeda kun immoo mana fakkitti godhe kunis akkuma argitanu bifa biraati kana fakkaata kunis afuriif 12 sufraaf qircaatii qophaa'aa jira tajaajii miti namoonni barbaadan helaaw jedha lakkoofsa sirra jiruun na dubbistanii argachuu dandeessu inshallah biyya kamittuu isinifan ergaa maatiin dhufee fuchuu ta'us isinii erguu ta'us biyya kamuu makiinaa geessa gatii ta'e jennaan isin lakkoofsa maatii keessanii qofa naa kennitanii maatii keessanii bilbilee akkasitti makiinaan biyya keessa yoo ta'e geessee maatiin keessan makiinaa harkaa fuudhu jechuudha biyyuma ofii sana taa'anii wanti jari taabanii dhufanii dirqama fuudhanuuf hin qabu kun akkuma argitan bifa ofii keessaniif bittu gatii ta'e jennaan ofii keessanii waan barbaadan filattanii bittanii fi maatii keessaniis ofiis ajajachuu dandeessuun isiniin jedha inshallah kunis firaashii afuriif tiraasii 12 sufraaf qircaatii isaatii wajjiniin kunoga kunis akkuma argitanu blue black dhuma ta'ee diizaanii adda ta'eedha firaashii afuriif tiraasii 12 jira jechuudha kunis sufraaf qircaatii wajjin egaa qayyibunni lamas jira diimaan jechuudha garuu amma isaafuu hin dandeenye bifti biraas jira namoonni kan asirratti argitan kun isiniin taane bifti 3-4 wayi kan hin hodhaminii fi kan hin afamin jira na dubbisaan isiniin jedha inshallah firaashii dhuma tokko bifa tiraasii dhuma tokko kiin firaashii dhuma tokko kaasee isinii ergennaan ilaaltu akkasiin isiniin jedha inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh laayikii godha akkasuma namoonni haaraa taatan illee subscribe godhaan isiniin jedha
kunis ka bifa kan biraati kunis jaahiza isaatu jira namoonni barbaaddanii ajajachuu dandeessuun isiniin jedha insha Allah